Jaallatama maatii chaanalii kiyya akkam jirtu? Chaanalii kana sabskiraayib gootanii hordofaa jiraachuu keessaniif hedduu galatoomaa. Akkasumas barnoota hedduu akka irraa argataa jirtan abdiin qaba. Kanneen chaanalii kanaaf haaraa taatan maqaan kiyya Dr. Abarraa Olaaniin jedhama. Ispeeshaalistii wallaansa dhibee fayyaa ijoolleef daa'immanii ta'een tajaajilaa jira yeroo ammaa. Chaanalii kanarraa barumsa waa'ee fayyaa daa'immanii akkasumas fayyaa yeroo ulfaa waan hedduu irraa argattu sabskiraayib gochuun hordofaa jechuun barbaada. Barnoota irra qabadhee jiru gaaffii maatii irratti kan hundaa'edha. Kan jalqabaa daa'imman tokko tokko maaliif osoo hin daa'imiin kallattumaan ka'anii deemuu jalqabu kan jedhu. Kunoo rakkoo qabaa kan jedhudha. Osoo hin daa'imiin deemuu jalqabuun. Akkasumas immoo akkamitti akka daa'imman keenya dafanii daa'imuu yookaan deemuu jalqaban gochuu dandeenya kan jedhudha. Mee akka armaan gadiitti waliin haa ilaallu. Daa'imman hedduun naannoo ji'a 8-9 jechuudha. Daa'imni asii fi achii erga socho'anii booda suuta jecha waa qabataa dhaabatanii deemuu jalqabu. Haa ta'u malee darbee daa'imman tokko tokko sadarkaa guddinaa kanarra bira darbanii daa'imuu bira darbanii jechuudha. Osoo taa'anii jiranii osoo hin daa'imiin kallattumaan waa qabatanii dhaabachuu akkasumas deemuu jalqabu. Sadarkaa guddinaa daa'imuu jedhamurra ni darbu jechuudha osoo hin daa'imin hafu. In taa'u sanaa booddee immoo yeroo muraasa booda waa qabatanii dhaabachuu deemuu jalqabu jechuudha. Kun kan ta'uu danda'us egaa daa'imman akkasii osoo hin daa'imin akkamitti akka deemuu qabanii fi madaala qaama isaanii eeggachuu danda'an waan dursanii hubataniif sadarkaa guddinaa daa'imurra darbuu danda'u jechuudha. Kun waa tokko kan rakkoo hin qabnee fi kan uumamuu danda'udha. Daa'imman akkaataa mataa isaaniitti guddatu. Ariitii guddina mataa isaanii qabu akkasumas akkaataa mataa isaaniitti guddatu jechuudha. Akka daa'imman biraatti egzaaktilii akka sanatti miti kan guddatan. Kanaaf daa'imman osoo hin daa'imin deeman osoo hin daa'imin akkamitti akka dhaabbachuu qabanii fi akkamitti akka deemuu danda'an waan dursanii hubataniif malee rakkoon biraa tokkollee jiraatee miti jechuudha. Kun kan uumamuu danda'udha. Daa'imni tokko sababa osoo hin daa'imin ka'ee deemeef isaan erga daa'imanii booda deeman irra caalmaa yookaan wanta fooyya'ee adda ta'e hin qabu. Daa'imni tokko osoo hin daa'imin ka'ee deemes waan ta'eef rakkoon fayyaa tokko sirra ga'u hin jiru. Akkasumas immoo dandeettii guddina sammuudhaan illee kanneen kaanirra kan caalu miti jechuudha. Kun akkaataa mataa isaatti guddataa waan jiruuf malee dandeettii adda ta'es qabaatee yookaan miidhaa adda ta'es qabaatee miti. Kanaaf daa'imni kee osoo hin taa'iin osoo hin daa'imin deeme taanaan kun noormaalidha. Dandeettii adda ta'es qabaatee miti miidhaa adda ta'es qabaatee miti jechuudha. Daa'imni keessan osoo hin daa'imin deeme taanaan faayidaa inni addatti qabu maadha? Yeroo daa'iman uffata jilba isaanii irra jiru ni cicciru akkasumas jilbi isaanii ni madaa'uu danda'a. Kanaaf daa'imni keessan osoo hin daa'imin deeme taanaan faayidaan addatti qabu osoo daa'imuun jilba isaa lafarra gottotee hin miidhinii fi uffata jilbarra jiru osoo hin fixiin darbuu isaa qofadha jechuudha. Kids that walk first are no more special than kids that crawl first. This usually just means they figured out their balance and how to walk and skipped one developmental milestone but progressed to another. Kanaaf waan adda ta'e yookaan dandeettii adda ta'e qabatanii tun ta'in akkaataa mataa isaaniitti guddataa waan jiranidha jechuudha. Mee amma immoo akkaataa itti akka daa'imman keenya dafanii daa'iman eegalchiisuu kan gochuu dandeenyu kan jedhu ilaalla. Akkuma beektan egaa daa'imman akka daa'iman yookaan deeman gochuuf barumsi adda ta'e hin barbaachisu. Daa'imman hin taa'u, ni daa'imu, kaanii dhaabatu, ni deemu. Kun deemsa guddinaa waan ta'eef ofumaa shaakalu malee barnoota adda ta'e hin barbaadan jechuudha. Haa ta'u malee akka isaan dafanii shaakalan jabeessuuf kan gochuu qabnu kan jalqabaa garaan ciibsuudha. Noormaalii kanaan dura daa'imman bakka namni bira hin jirretti garaan ciibsuun sirrii miti jedheera. Dhibee sadan infaanti dees sindireem kan jedhufidha. Daa'imman bakka namni bira hin jirretti garaan ciibsinee biraa deemuu hin qabnu. Haa ta'u malee darbee daa'imman bakka teenyee hordofaa jirutti yoo garaan ciibsine akka isaan dafanii daa'imuu eegalan akka isaan dafanii waa qabatanii deemuu eegalan jajjabeessa. Kunis akkamittidha yeroo garaan ciibsinu waa bira qabuuf ni gottotu, of gottotu, ni hiixatu, morma isaanii ol qabu. Kanaaf maashaa fi qaama isaanii bakka daa'imuuf yookaan deemuuf isaan gargaaru ni jajjabeeffatu jechuudha. Kanaaf garaan ciibsuun akka daa'imman dafanii daa'imaniif deeman ni gargaara. Garbiraan gaarii daa'immanii keessa yeroo dheeraa tursiisuu dhiisuu. Gaarii daa'immanii jechuun konkolaataa daa'immanii naannoo ji'a 9-10 yeroo hedduu namoonni itti fayyadamu.
akka isaan keessa dhaabatanii ittiin deemaniif. Kanaaf gaarii daa'immanii keessa yeroo dheeraa tursiisuun gaarii miti. Daa'imman gaarii keessa tursiisuun akka isaan of hin miineef faayidaa qaba. Yeroo konkolaataa isaanii keessa gaarii isaanii keessa turanii hin kufanii of hin miidhan. Haa ta'u malee yeroo dheeraa achi keessa oolchuun akka isaan dafanii hin daa'imnee fi hin deemne taasisa. Kun waan qorannoon bira ga'e jechuudha. Daa'imman konkolaataa isaanii gaarii daa'immanii keessa oolan akka warra kaanii dafanii hin daa'imanii dafanii hin deeman. Kunis sababa mataasaa qaba. Daa'imman yoo yeroo hedduu lafarra tursiifaman sosocho'uun qaamotaa fi meeshaalee adda addaa daa'imuuf yookaan deemuuf isaan gargaaran jajjabeeffatu. Akkasumas itti fayyadamuu shaakalu. Kanaaf gaarii yookaan konkolaataa daa'immanii keessaa bu'anii yoo lafa ciibsine yoo lafa tursiisne shaakaluuf deemuuf meeshaa yookaan qaama isaanii isaan gargaaru jabeeffatu itti fayyadamus jechuudha. Yoo konkolaataa keessa oolan garuu kun dafee hin raawwatu. Qabxiin sadaffaan wanta yaada isaanii harkisu bakka isaan jiran irraa xiqqoo fageessinee kaa'uun akka isaan bira ga'uuf carraaqan taasisudha. Bakka isaan jiran irraa xinnoo achi fageessinee waan isaan ittiin taphatan yoo keenye bira ga'anii fudhachuuf ni hiixatu. Kun immoo akka isaan daa'iman isaan jajjabeessa. Barnoota korraa keessatti egaa daa'imman tokko tokko maaliif osoo hin daa'imiin deemuu akkasumas immoo akkamitti akka daa'imman keenya dafanii akka daa'iman gochuu dandeenya kan jedhu ilaalleerra. Gaaffiif yaada qabaannaan koomentii jala naa ka'aa. Turtii gaarii.